jirra miidiyaa kabajamtoota hordoftoota jirra miidiyaa kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti tulluurra qaaree bishaan lagaa ceetu isin bira haa ga'u isin jedha. Firootawwan kiyya qaxaleewwan kiyya oromoowwan kiyya fayyaa jirtanii ani isiniifan jira har'a karaa obboleessa keenya waliin jechuudha. Dubartoota biyya arabaa isin gorsuu barbaanniti. Innis yeroo baay'ee karaa telegiraamii imo WhatsAppitiin dubartoonni keenya nu bilbilaatu jaalalaan maraadhetan jira. Micaa bilbilaanan beekaa micaanan jaalala bilbilaanan beekaa garuu jaalalaan maraadhetan jira. 80 itti argeetoo naganee jira. Warri jettan har'a jechuudha. Soolushiinii ajaa'ibaa obboleessi keenya kun jechuudha. Isiniif deebifa qaxaleewwan kiyya bakka jirtanitti jechuudha. Nuffii tokko malee viidiyoo kana akka hordoftan akkasumas immoo chaanaalii kana laaltanii ofittan subscribe fi share like gochaatoo akka walitti hirkannu akka wal bira dhaabbannu isin jedha. Tole qaxaleewwan kiyya karaa obboleessa keenyatti isin dabarsina. Kabajamoo akkam nagaa jirta? Akkam jirta? Jirra bullee barii arguu fi mee maqaa keetii fi yaada jiru yaada hamma kakaasne kana jechuudha. Gorsaa dhadhaa fakkaatu mee isaaniif? Tole maqaan kee Fuqaaduu Dhaaban jedhama. Sagalee Fuqaaduu Dhaaban jedhama. Marii mata duree jaalalli maalidha inni jaalalli namni bilbilaan jaalatuu fi voice ilaaluun baalona. Isaan wal qabatee namni naannaa fagoorra jiru bilbilaan nama wal baranii qabeenya wal ishee godhuu kanaa wal qabatee miidhaa hamaa qaba yeroo baay'ee keessattuu obboleewwan keenya asii deemanii mana ambaatti galanii chaalenjii adda addaa dabarsanii akka wareegama lubbuutti kafalaniiti qarshii kana kan isaan maatii isaaniitii fi jaalallee isaaniitii erganii kun yeroo baay'ee haga wareegama lubbuutti gaafa dhufan hanga maraacha keessatti gaafa. Sirrii miti. Keessattuu immoo ijoolleen biyya keessa jirru obboleettii keenya jaalallee keenya dogoggorsiisne asitti waan biraa ittiin gochaa birriirraa fudhachuun everything seeranis karaa waaqatiinis kan nama gaafachiisudha jechuudha. Namni kun gaafa biyyaa ba'u isaaf pilaanii qaba. Namni karoora qaba. Jaalateetiin itti baay'ee namni kan biyyaa ba'u jaalateetiin maatii jaalatu obboleessi haadha ilmoo sirgatee hojii baay'ee reyaaliitiidha waan hin beeku jechuudha. Kanaaf wanni ta'uu qabu ijoollee biyya arabaatis jiran keessattuu suuraa qofa appilikeeshiniidhaan sooftiweerii adda addaatiin of bareessanii gaafa dhiirri asitti ergu isa qofa laalanii qarshii erguun dogoggora baay'ee. Kaayyoon manaa baheessan beekuu danda'u qaba. Yoo xiqqaate haadhaaf abbaadhaa ergamuun rakkoo qabu. Abaarsas hin qabu. Inni guddaan haadhaaf abbaa gargaaruudhaaf kan biyyaa ba'u hin jira. Maatii isaa, dhala isaa, abbaa manaa isaa, ijoollee isaa guddisuudhaaf kan biyyaa ba'u jira. Jidduu kana keessa immoo seenee namoonni tokko waslaataa kan jedhamu jira. Waslaataa. Waslaattoonni dogoggorsiisanii voisii adda addaa, diksharii adda addaa gochuudhaan shamarree sun akka qarshiisuu yoo ta'u siin fuudhaa sii du'ee jira rafee budan kan inni rafee budan dubartii biraa hojjetu. Dubbiin karaa biraatti birrii ishii irraa fuudhan algaa qabatee dubartii biraa hojjetu. Tan jedhu waan arginu qaban. Kanaaf ijoolleen biyya arabaa keessa jiran dogoggoruu qabu. Karoora manaa baanii san beekuu danda'u qabu. Maaliif manaa bahe? Yoom manaa bahu karamiin deemu? Karaan taane deemuun hin ta'u waan ta'eef maatii gargaaruun, dhalashii gargaaruun, abbaa manaa gargaaruun, abbaan manaa biyya keessa jiru. Afrikaa keessa jiru, Awurooppaa keessa jiru, Itoophiyaa keessa jiru, haati manaa tiyya ittuma tolee qarshii kana akkasumatti qicceetti gaddarbisee ilaaluu danda'u qabu. Rakkattee mana ambaa xarattee itti garafamtee irriiba dhabdee natti ergaa jirti waan ta'eef qarshii kana waan barbaadamu sanarra godhee gaafa ishii dhufti saayikoolojikaalii sammuun ishiitti tasgabbaa'ee rakkoo kiyya kan kaleessaa san ija kiyyaan argaa jira kun ittiin hojjedhee karaa jedhu yoo laallame waan gaariidha. Because dubartoonni kun biyya keessaa ba'anii biyya sanitti osoo hin nyaatin osoo irriiba gaarii rafin qarshii kana kan isaan
moobaayilii na erga jedhu baay'ee namni laaptooppii erga jedhu kuni hundi isaa dafqashiitiin baay'ee namni akkamitti akka laaluun beeku malee keessattuu qarshiin ijoollee naannoo Arabaatirraa ergamee Itoophiyaa keessas haa ta'u naannoo biraatti namni itti fayyadamu qarshii osoo hin dhiiga ijoollee, dafqa ijoollee, rakkoo ijoollee, imimmaan ijoollee obboleewwan keenya achi jiranis san waan ta'eef peenii baay'ee kun peenii qaba si dhukkubsa. Kanaaf dhimmoota akkasii kanarratti namoonni yoo birrii ergu jedhu immediately sagaagalummaadha. Immediately kafanatti dhuffachuudha. Jalaa balleessuudhaaf, ittiin dhuguudhaaf, ittiin nyaachuudhaaf waan isaan irra oolchuun imimmaan ijoollee baay'ee addunyaa kanarratti parsantii 99 imimmaan namaa simmeetu damu. Parsantii takka qofa bishaan baay'ee. Namni imimmaan yoo ilaalu imimmaan akka bishaanitti ilaala miti. Keessa isaatu bu'aa jira baay'ee. Dubartiin takka birrii sitti ergite gaafa qarshiisan karaan taan irra oolchite. Jaalallee kiyya isa wajjin jiraadha kanaan booda jiruu kiyyadhee qarshii ishii nyaatu parsantii 99 dhiiga ishee akka nyaatu beekamu qabu waan ishee dhiisu. Parsantii yeroo beekamu malee adagaa makiinaa fudhachuu danda'a poolisiin. Sunaamiin adda addaa fudhachuu danda'a. Biyya kanarra haga jiraattu garuu temporary jiraachuu akka danda'u beekuu danda'u. Yeroodhaaf hin jiraattu haga yeroo jiraattu garuu maalan godhatanii jennee yaaduun waan gaariidha. An akka waliigalaatti maalan jechuu barbaada. Dhiironni Itoophiyaa keessa jirtanis shamarran biyya Arabaa keessa jiranis dogoggoruu danda'u qaban baay'ee. Nama raran dhugaa dubbachuudha isaan nama raran. Baay'ee dirqama maaliif sitti fakkaate kan nama raran obboleettii teenya haadha teenya haadha manaa teenya haadha manaa kee biyya Arabaatti ergite qarshii 10,000 asitti ergite mana ittiin ijaara jettee qaama dubartii biraa kan ittiin ijaartu yoo ta'e kafana dubartii biraa kan ittiin bittu yoo ta'e of dhiqee itti kan ijaartu yoo ta'e ishiin manatti hangala gaafa geettu daasii osoo ijaare mana algaatti gaafa dhabdee ta'e fudhattu du'a baay'ee ulfaata saayikoolojikaalii meentaalitiin namni kun dhiyeeffatu. Mucayyoon tuudhaan biyya Arabaa dhaquu ishii bichaan rakkachuu ishii biyya Araba geessee rakkoon ishii gaafa ati birrii sitti ergitee birrii irraa balleessitu san rakkoon ishii rakkoo kana. Rakkoon ana rakkoo qaama kana godhisa jechuudha rakkoon. Kanaaf baay'ee nama gaddisa wanti biyya keessa jiru baay'ee nama gaddisa dhugaa dubbachuudha. Tana mudannoo lamaan sittimaa akkuma argaa jirtu yaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma na beektan ani didaatiyu birratti jechuudha. Hordoftoota baay'eetu jechuudha rakkoo adda addaaf gammachuu adda addaa WhatsApp fi Telegram imuudhaan jechuudha kan naaf dabarsitanii mudannoo baay'eedhaa kara mudannoo dhibbaa olii ta'uu danda'a lama san keessaa mudannoo lama kan nama gaddisiisu dhugaa siin jedha akkasitti tokkoffaa obboleettiin teenya takka magaalaa Adaamaa keessa turteeyyuu wal fuudhanii turanii daa'imas dhalfatanii godhatanii turanii akka tasaatee dhimma adda addaatiin kara biyya Arabaa hin kaatu mucayyootu. Achi dhaqxee biyya Beirut keessaa achi dhaqxee booda waggaa sadeen san keessatti qarshii ji'a lama lamaan akkana ergitiif turtee abbaa manaa isheetiin. Okay. Ni ergiti maal jedhaanii mana isheen kan yaadaa jirtu maalidha mana akka ijaaraa jirtu qorqorroon akka itti rukutamaa jiru kana beekti bakka manni ishii xumuramee gaafan galu manni kun kiyya jettee itti ol seenuu barbaada. Kana waggaa sadiin booda mucayyoon teenya tuni kara biyyaatti ni galti. Kara biyyaatti oga galtee booda abbaa manaa ishee wajjin wal quunnamuudhaaf kara mana isaanii deemtee yoo dhaqxu hin jiru. Warra isheen yoo gaafattu inni maraatee jira. Mana kana manni kan isaati miti. Mana eenyuti mana namaa footoo kaasatu ishee argaa ture. Kanaaf kara 500 kan jechuudha. Dhaqxee mana shishaa yoo dhaqxu iyyuu mana shishaa dubartoota sadii gidduu taa'etu yoo bashannan. Hatattamaan mucayyoon teenya tun akkuma agartan jechuudha. Automaatikaalii sammuun ishee hin jijjiiran dhugaan sin jedha. Ni maraatti bakka.
uffata ishee ofirraa gatteetoo hin maraatti asfaaltii. Maaliif hin maraatti? Karaa konkolaataa. Rakkoon inni guddaan rakkoo birrii erguu rakkoo biyya san geessitu odoo hin ta'in rakkoo ishiin qarshii asitti namarratti ergite mana namaa footoo kaasaa itti erga gaafa dhuftu Itoophiyaa keessatti qullaa gaafa taatu kafana baafachuun haga wareegama lubbuutti kennuu danda'a waan ta'eef itti fufate. Mucayyoon baay'ee mooshii nama godhamu. Dhugaa dubbachuudha baay'ee nama marratti yoo boocheen natti hin ta'e ani yeroo sanitti homaa gochuu hin danda'u iyyuu mee biyya alaa nageessi akkana itti akka tasaa ta'e ani bizinesoota adda addaa kana jechuudha ejensota mootummaa wajjin wal quunnamtii godhee na hojjedha beekta rakkoo qaldumbulloo akkaan sirraan fuudhu ani koomishiniin kiyya 3,400 akkana yeroo dubartoonni deemanii rakkoon qabu kanaayyuu barbaadu jee baay'ee nama rafte hin maraatte yoo maraatte kafana ishee ofirraa gatteetoo asfaaltii mahaalii deemtetoo yoo maraatte wantoota inni gantaa hin qabu waa'ee kanaa jechuudha. Gantaa dubbuloo takka uumaa hin qabu jechuudha. Maraatte rakkoo meeqaan booda sabala deemtetoo fayyiteetoo yeroo dhiyoo keessatti jechuudha qacaramtee jechuudha asitti kan hojjechaa jirtu gaddi akkana baay'ee nama jibbisiisullee hin jira. I don't know. Isa kana inni lammaffaa immoo obboleettiin ta'e amma haga ammaa yoo na hordofte viidiyoo kana kan yoo na ilaaltu jiraatte dhaga'i onlaayiniidhaan mucaa kana hin bartii 80,000 hin argitee fi gabaabatta sittama 80,000 jechuudha 80,000 naaf liqeechi jedheeni liqeechitee yeroo yoo ga'u eessatti na beektaa badii asii argaa kee qilee seenii jedhee arrabsee miidiyaa irratti na beeksisinaan jetteeyyuu even miidiyaa irratti illee beeksiseen tureeyyuu maal fidda ilma haadha maal fidda wal agarraa jedheetoo natti dhaadatee tureeyyuu niyyuu jechuudha. Jechumattuu nan agartu ana nan beektu osoo na agarte hirrifattan jeeni dhugaa baay'ee keessi koo nama daa'e walumaa galatti maal jechuu barbaadetan obboleettii wanti baay'ee dhugaa isin jedha baay'ee nama raftan baay'ee jechuudha. Sa'aatii 24 dugdi keessan jechuudha cabeetu daf isinirra yaa'eetoo qarshii argattan kana nama onlaayiniidhaan bartan nama onlaayiniidhaan beektan kana sammuu akkamii qabdanii too akkamitti qarshii kana tiraansfarii akkamitti dabarsitaniif mee kana ilaalaa isinuu baay'ee nama dinqisiiftanii dhugaan sin jedha so dalaga akkanaa kana osoo dhiistanii baay'ee gaarii ani tokkoffaa na aartanii lammaffaa immoo baay'ee nama raran dhugaa maasitti fakkaate gaaffiin hin jira gaaffiin maalinni ijoolleen kun yeroo baay'ee kan gara biyya ambaa deeman rakkina biyya keenya keessa jiru jireenya qaaleensa jireenyatti wal ta'uu danda'a haala jireenya biyya keenya keessa jiru ta'uu danda'a akkaataan hubannoon itti leenji'anii gara biyya alaatti argaman rakkoo mataa isaa qabu qaamoleen leenjii kana kennan akkamitti birrii akka ergamu fi yeroo baay'ee dubartoonni garaa laafummaa qabu baay'ee dubartii uumama saayikooloojikaalii si jaalannaan laphee isaan tokkichu akka dhiiraa miti. Dhiirri kompilekshaan kanaaf akka waliigalaatti akka ibsa kana yookaan immoo yaada kana yoo kenninu goolaa godhaa fi dubartoonni biyya arabaa jiran eessayyuu jiraatan nama wajjin kominikeet godhanii qarshii erguun dura eenyummaan nama sanii gaafa qarshii kanatti gaafa qarshiin kun gaaraantiin kiyya maali jedhanii illee beekuu danda'u maalan qaban biyyaa kan baan tokkoffaa qarshii jecha baatan waan ta'eef kana gadi fageenyaan osoo ilaaltanii baay'ee akkamitti erga eenyutti erga yoo ergi qarshiin kun badde immoo eenyuun gaafadha waan jedhamu ilaalamuu dirqama kanaaf sagantaa lammaffaa irratti immoo mudannoo baay'ee jira dhugaa dubbachuudha waa'ee kanaa ilaalchisa mudannoo baay'ee jira obboleettiin teenya firatiyya isheen immoo jechuudha duratti naa bilbilteeyyuu kuma kara 500 kan ta'u jechuudha achitti Dubaay keessatti qubii wayii seente micaan micuma keenya Oromoo keenya ta'eetoo maal fiddaa qarshiin keeti garuu maal fiddaa qarshii siin kennu jedheetoo jechuudha micayyoo arrabseeta durattuu viidiyoo natti agarsiistee turteeyyuu na dawwaltee turteeyyuu mee kanallee jechuudha boruu isiniif dabarsinaa
please sagantaa lamaffaarratti wal agarra psychological yaadota sammuudha wal qabatan maal gochuu akka isaan qaban waan baay'ee isaatti hin dandeenye because dhalli namaa akka dhala namaatti yaaduu danda'u qaba baay'ee namni tokko nama kan jedhamu akka namaatti gaafa yaadu ati gangaraa ta'e qofa yaadu yoo ta'e qarshii namni sitti ergu hundumaa gangaraa keessatti yoo ta'e namaa miti baay'ee kanaaf aartii lammaffaa keessatti waan biraa qabanne waan isaan fayyadu waan nama baay'ee jaalateetti ijoollee biyya keessa jirtus kan qarshii argisiisu gaafa waa dhabanii waa fidi jedhama garuu waa fidi jechuun biratti wajjin jiraadha daanan waan isiin barbaachisan gootanii yoo lachuu fayyadamte rakkoon qabu garuu ijoolleen biyya arabaa irratti irra deebi'ee kananiin dogoggoruu qabdu kan gargaaru qaban ammas jara sarabee bitti maali haadha abbaa asitti waan gargaaramuu qabu akkuma gargaaramuu qabu ta'e dhalli namaa karaa hin taane keessattuu namoota footooshooppidhaan feesbuukidhaan instaagiraamidhaan maaliin barbaadanii qarshii erguun kun dafqa ofii dhiiga ofii gadi naquu jechuudha gaafa dhiigni nama keessaa dhufe akka duuti jirtullee beekuun dirqama gaafa qarshii isheen hojjettu sun dhabbi sammuu dhabuu jira lubbuu dhabuu jira jedha kanaaf galatoomuu jira. Horaa bulaa kabajamtoota hordoftoota keenya egaa sagantaan keenya har'aa asuma irratti xumuramaa akka ittiin bohaartan akka barumsa guddaa ittiin argattan abdii guddaan qaba kabajamtoota keenya egaa guyyaa lamaan booda immoo jechuudha gorsa biraatiin mudannoo adda addaatiin obboleessi keenya kun jechuudha isin gorsa isaa kun jechuudha lafee keessan isin jabeessa waan ta'eef viidiyoo kana sheerii godhaatii warreen biyya arabaa jirtan walii dabarsaa baay'een isin jaalladha isin kabaja horaa bulaa warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabskraayibii fi laayikii sheerii gochaatu akka wal bira dhaabbannu isin jedhaa nagaan na jedhaa torban gaarii haa ta'u horaa bulaa. Ciao.